gurelemiyo wakanagediyo yoduga kamani wakarada mani duga kamani wakarada mani sinjesi fakkaate beeta gaafa qabsoon of ta'insaa kun eegalurra qabeetini waan kana adda durummaadhaan keessa jira an kana arguudhaaf waan natti hin fakkaanne dhala lafa isarra taa'ee wal dhaga'ee wal jala deemu kana arguun kiyya dhugaan sinjee ibsuma jechumaan dhabaaf agasta kana gammachuu daangaan qabne na dhagama dhugaan sinjee waan dhaloota achi gahee jaaru irratti sagantaa adda addaa keessa namuu jira haga dandeenyu godhaati turre garuu ragaa jiru kana agarsiisuudhaan jaaruun akka gaariitti danda'ama warra gartee ayyaantummaan biyya ofirraa fagaatuudhaan nu jalaa xiqqishuu hir'atus akka gaariitti waa hundaa'uu mirkaneessaa wanni kun hegeree eenyummaa keenyaatiif biyya teenyaa akka ta'etti hoggaa kana harkan namootan sirriitti hirmaatan jeetiin amana. Abbaa ayyuutii fi haadha ayyuu waluma duraa duuban akkana waluma faana dhufanii dhaloota kanaan baga wal agarree akka nuun jedhan yaada qabanii fi gorsa qabanis akka nuu kennanan gara waltajjiitti affeeraa ani gama kiyyaan irra deebi'ee baguma dachee techan irra gad dhaabbattanii baguma immoo dhaloota isin alaalaa beektan san agartanii abbaan ayyuu waan kaa'uu xiqqaatee galma fakkeenyaaf konyaa Adaamaa jalatti galma kurfaa maatii galma adda jaboo galma daabee aartuu sadii konyaa booset fantaalee kecha immoo galma booset akkasumas immoo wirtuu Harargee lixaa kecha galma biiftuu baddeessaa dhaqanii galma san ija isaaniitiin arganii jiranii galma galamsoo galma machaara galma agamtii galma gamta yaada malkaasaa konyaa Adaamaa keechaayi akkasumas immoo konyaa Lumee keessaa galma dirree fooqaa akkasumas immoo magaalaa Bishooftutti galma Hireer Kormaa galmoota kana daawwatanii ilaalanii jiranii bagoo fedhiin keessan isinii guuttanii jedhaanii akka yaada nuu qabanitti galmoota biyya kanaa keessaa xiqqaatee giddugaloota jiran kana kecha giddugaloota kana gahee ilaaluun barbaada jedhanii amma qaqqabatan immoo amma irraa eegni olammayyuu deemanii jiranii itti quufnee jirra bakki isaan illee hin geenye hin jiru jennee namanna gaafa hunduraa fi darbanii ammas yaada isaaniitti fi ergaa qaban akka nuu kennanii gara waltajjiitti isaan affeerachuu duraan dursee wanni jiru adeemsa gartee qabsoo of ta'inaa kana keessatti manguddooleen beektu yeroo hedduu seenaa dabartirraa hedduu haasa'uu barbaanna isa saniif yeroo wanni jiru garuu deemnee as geenye dhugaan isin hin jee ayyaantummaa abaabidee keenyarraa cinnee biyya ambaa keessa teenyee waan keenya hawwuudhaanii isiniin kun oomishamtanii asitti walgeessanii of taatanii biyya keessa irra taa'uuni anaaf waan isin jee waan daangaa hin qabne kana arguu kiyya baay'een gammada akkumaan yeroo adda addaatti galmootaniin haga amma dhaynee dubbifne keessatti dudubbachaa turetti irra guddaa guddina dagaagina namni of ta'ee wal ta'ee waan ofii harka dhuunfaa ifatti galfachuudhaaf deemu kuni murannoo fi wal dhageettii fi wal jala deeminsa isaa kana baay'een dinqisiifadha. Akkaataan nuti itti eegalle akkuma obbo Baqqalaan jedhee mirgoota Oromoon dhaban keessa gaafa duraa akkuma yeroo adda addaatti jirutti Oromoon naannawa keenyatti amma gaafa bara Haile Sillaasee keessa hoggaa mana barumsatti galmooynu ani qottuudha jeetiin galmaawe warri kaan islaama jee galmaawe kaan oromummaa dheessuudhaaf oromummaa lagachuudhaaf of gatuudhaaf san keessatti namni hundinuu gartee an Oromoodha jee tokko Oromoo jee ajjeefamee kan Oromoo jee ajjeefamee fannifamee dirree irratti muka irratti fannifamee banuma san hundi doorsisaa
fi gadi qabee Oromoon akka mataa waliin qabanne gochuudhaaf kan hojjetamaa ture mitire. Sirna biyya keenyaan kan waliin fakkaanneen saba keenyaan wal barsiifamaa jira. Hanqina namni tokko Oromoo tahee jiraachuudhaaf maqaa fi afaan qofaanii miti. Maqaa fi afaan qofaafi miti. Oromoon kuni yoo sirna ofii kan duudhaa ofiitii fi eenyummaa fi abaabilee isaatiin walitti hidhata qabu yoo hin deebine fagoo hin deemnu jennee warra amanneedha jechuudhaaf hin jee. Waan dhimma waaqeffannaatii fi sirna gadaatiis gadi fageenyaan ni beene jechuudhaa miti. Garuu xiiqii saniin bakka Oromoon jiru hundarratti namni Oromoo ta'ee nama waaqeffannaan beeneetu jira, dhageenyeetu jira. Akkuma isin quba qabdanii Harargeedhaatti maal jedhama? Waaqeffannaan kan shawaadhaa gad dhufe jedhanii miti. So isa kana bakkuma hundatti isa kana cabsinee lafee abaabilee keenyaatiin walitti hidhata godhannee fuuldura deemuu irratti gaa nu hundinuu akkuma isinuu kanaan duratti beeytanii namuu gahuma mataa ifiitii bahaa. Ana taanaanis haadhayyuu taanaanis namootan biraatiis wanni hojii keenyaa eega dabarree akkuma haa dubbatamtu ammaa miti. Jabaadhaa. Aanaajitti dabarsina. Tola gaariidha. Ani waan hedduullee waan hin juusin qabu. Akkuma abbaan ayyuu jee seenaa dabarte keessa deemnee dubbachuuf nus hin barbaachisus nammas yeroo sittiin qabnu sane ta duraati an ammaan tana nama amna dheeraa deemee dhufee dadhabee mana ofii ol seenee gattaa'e jaartiitu dur biyya teenyatti mana citaa jaaranii fi dur mana intalaatti teesse gurbaa soddaarra warra soddaa bira taa'uun biyya teenya sanatti baay'ee ulfaataadha. Ganditti baaniiti goojjoo citaa jaaranii fi yoggaa jaanii citaa kana dura osoo najjeerran dura mammaranii hidhaandhanii irratti ol daddarbaniif amma dhayxeeti goojjoo jala gatteessee utubaa jala gatteessee yaa goojjoo tiyyaa jette sitti quufus jette sitti dhuufus way gabbaatee na himtaa yaa waan ufii jette. Ani akka jaartiin jette sani amna dheeraa deemaa dhufeetiin dadhabee dheengadda guyyaan dhufee galma boosatti argee ijaan gattaa'e irra lafarra gattaa'een galee fayyee mana kiyyatti. So gammachuun kana caale annatti hin jiru dhugaa dhaloota kiyya dhaladhee ammana gahee keessatti takka akka bara kanaa akka yeroo ammaan tanaa tana gammadeen beeku. Baran ani biyyaa ba'e amma isin kun hedduun keessa warra na duubaa dhalate. Warri kun ammoo warra akka ammaan tana ijoollee teessan Galaanaa Gadaa maali galmoo kanatti xixiqqoo turtan. An kana dhufee warra iftahee waan ifii beekee wal jala yaa'ee wal ijaaree akkatti kana ija jaalalaaf gammachuu aananii dhangala'e jettee Oromoon hoggaa eebbifattu. Ta'e kana arguun anaaf kana booda gammachuun hamman anjaamne natti dhagamaa jireenyaaf naaf gayaa galee jeetii yaada. Bagan isin argeen jaa maali jennaan dhugumatti waan sammuu tiyya keessa kaa'eef hin beeku yeroo hundanii yaada. Akkuma nama karaa hin beekne tokko deemu mana isaa karraa bade wallaalee barbaade deemu jireenya keenya keessatti akkasitti yaaduu ture. Takkaammoo mana san keessa gattaa'ee fargeen beeku amma immoo gadiin taa'ee yeetiin farge mataan kiyyas amma gatteessee naan jaa. Fakkeenyaaf magaalaa Torontootti amma waltajjiin adda addaa qophoottu. Duraatiif irreecha magaalaa Torontoo bara 2010 namuu waan garaasaa jiru haasayaa mitiiree ani waa jajjeetuman galmi keenya kanaa miti galma keenyatti nu haadachaasu. Ijjinis ijji teenya tagamaa gama laaltituun wal haa agartuu gurri keenyas wal haa dhaga'uun jechuu ture. Namoonni hedduun hoggaachi manguddoon maaliif akkas jettaa jedhanii na gaafatan waan hin jeefsan beekee isinii himuu hin danda'u garuu galmi keenya kanaa miti ammallee akkasuma hin ja'aniin jedhe. Amma akkasitti booda warri tokko san booda gaa baratanii waltajjii anumaa eebbisaa takka ammoo afaan kiyyaan buune maaliifi odoon as dhufe immoo isin biratti hin jiru beeki isaan biratti nan jabaale isaan hundinuu
warri biyya alaa jiru sun hundi gurris bakka bakka dhagaya. Gurri namuutu waan adda addaa dhagaya. Bakkuma fedhu san namuu dhagaya. Ijjinis waan adda addaa garti. Akkasuma garaan isaaniitis bakka bakka jira. Kan jiranis immoo galma isaaniitii miti mana namaa jiran. Saniifin galma keenyatti takkaa biraa dhiisee hin beeku. Amma gaafa nasichi deebi'e angaagaleetiin dhufe. Amma foonumaa fi lafee xiyyan isinii fide malee mataa kiyyaan galeetiin dhufe isinis rabbi isin haa galchuun jaani. Egaa walumaan jiraannaa dirqama gartee namuu akka oromummaatti akka nama gartee hordoftoota dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessatti miseensa ta'ee dirqama qabutti nus dirqama keenya akka dirqamatti fudhannee dirqama keenya ni laannaa qabsoon teessan irree horataa jirti hagalma ol seen isinirraa hin baasini hamaa isinii deemu isinirraa haa qabu egaa jabaadhaa ulfaadhaa horaa bulaan ja'a. Ayyee galatooma jennaan warra baay'eetiin yaada gaarii nuu kennanii nus akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti waan baay'ee ittiin yaadachaa turre keessa hoggaa jennu keessatti tokko hoggaan jedhe maal jechuu barbaadetanii warri beekuun beekaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa Oromiyaan alatti yookaan immoo biyya tana alatti galmi yeroo jalqabaatti banate galma Torontoo waan ta'eefi inni sunis immoo gatii abbaan hayyuufaa jiraatanii fi warri baay'ee waan jiraatanii fi kumaalii biraa beekumsaan nu firee wallaalaan nutti kolfee akka jedhesanii waan ta'eefi beekan baargamatti wallaalaan nuuf jalatti jedhanii namni tokko balbala keenya duratti karra keenya duratti galma keenya sissaaba jala deemuu nu hubachuu dadhabeeti namoonni akkanaa kun immoo biyya hambaa biyya fagoo wal dubbisuun baay'ee yaaddoo taatee fi siyaasatti jijjiiramtu san keessa ta'anii teenyee wal dubbifnee galma kana banachuu waan dandeenyeef warra ittiin dhaadannu keessa warra tokko isaanii jechuun barbaade akka hundi keenya waliin beeknu isaanillee yaa ta'uti immoo amma galmi nuti qabnu san keessatti lakkaawwama akkuma dura barreessan keenya jedhe namni tokko koree dhaabbata kanaa sadarkaa konyaati hanga dhaabbataatti jiran keessatti heeramee walii wal beekneetti naan deemii na dandeecha na ceesiftaa jennee walitti kennanneeti gaafa barbaanne immoo walirraa fuunee walitti kennanneetuma wal qajeelchaa turre galmi keenya alaala jiraate walitti dhiyoo jiraate wanni jedhamu jiru isaanillee amma cimanii dhaabbanni keenya yookaan gara caasatti wal guddisuu danda'a. Koreelleen keenya achi jira sunis akka sirriitti of qopheechan asii maan dhaama fi yaaduma tokko gaaffii tokko gaafachuun barbaadee abbaayyuu irraa hin ka'a. Abbaayyuu alaalaa wal beekna akkuma tanaa fi dhuguma kana gadi fageenyaan beektanii fi dhaabbata kanatti ciccitanii wanni baay'ee dhagaa turtanillee hin beeknanusi. Sun akkuma jiru ta'ee akka hoggaa biyya kana geechanii galmoota 10 ol daawwattanii jirtanii wanni isinitti dhagahame maali akkuma jedhan san moo akkamitti ilaalaa turtanii akkamitti argattan galmoota kanaa fi sochii warraaqsa of ta'uu biyya keessaa kanaan jedhame asirratti yaada qabdan. Yaadni ani qabu tan duraati waan gartee namootan waan adda addaa jajjaamuu fi ani akka nama tokkotti hichitti of danda'een qaba gartee dhaaba chakaa irrattis waa tokko wanni garaagarummaan gartee akkaataan ani itti hubachaa dhufee fi beeku garaagarummaan kan jiru guddinaa fi murannoo fi namni nama laaluu dhiisee yaadicha laaluu isaa qofaatitu baay'ee na dinqisiisee namni of tahee wal jala yaa'uu qofaatitu na dinqisiise malee waa'ee gartee dhaabbaticharraa fi dhaabbataatii fi akeeka isaatii fi waan namni alaa dubbatu takka yaada kiyya keessa illee hin buune yaaduma kiyya maal jaan nu biratti narrabne jaan akkasii anu asmaan dabra malee takkaa wanni jee hin beeku. Fannoodha yoo of ta'an milkiidha yoo of ta'an badhaadhina yoo of ta'an wal ta'uudha wal ta'an abbaa biyyaa ta'uudhaan jire
Kanaaf meeqa asirratti biyya kana dhuftanii jirtanii akka waliigalaatitti sochii gaafa gama Harargee daawwannaa deemtanii galma biiftuu baddeessatti turtanii galma biiftuu baddeessaa obboleeyyan teenya isaa taatu warra lafeen illee nu hin taane warra amantii Islaamaa qabdu ka Oromoon akkas illee nu godha jedhee yaadnu arjaatonni alagaadhaa nu keessatti afaan keenya barte tokko tokko Oromoo amantii walitti buusuu yaaltee galma san nurratti gubanii galma san immoo injifannee jirra baddeessan akka daaroo labuun taatu baddeessaa lafa Islaamati jedhanii dhaadachaa turanii galma sanis achi barbadeechine warri kaanis barbadeechaadhanii sadarkaa miidiyaa adda addaatiin labsaa turanii mee san irratti galmi sun waaqeffattoonni hin deebi'anii ijaarramuu jettanii yaaddanii yookaan immoo akkaataan galma san ittiin agartanii magaalaa san ittiin agartamee maal fakkaatan? Gaafa taateen sun taa'amtee irraa qabee namootan jaarmaa kana hooggantan wajjin illee waa hedduudha waliin dudubbachaa baane akka jaarmachi kun illeen looyeroota mataa isaanii abbootii seeraa mataa isaanii horanii namni miseensa jaarmaa keenyaatiis heeraa fi seera biyya kanaa namni miseensa dhaabbata hordoftoota waaqeffannaa ta'e heeraa fi seera biyya kanaa akkuma gartee sagantaan teenya barnu sanitti barannee mirga keenyaa fi dirqama keenya baanutti ta'uu qaba jedhee yeroon achi namootan wajjin dudubbachaa ture. Isa sana akkaataan ani itti ilaale adeemsa qabsoo keessa jirra rakkoo naannawaa san jirtus ni beekaa hagam takka wanni sunis waan tahameefi qaba naannawaa sanitti horii namarraa burqisiisuu dadhabaniiti waan adda addaa hojjechuudhaaf yaalii masgida dhadhaabuudhaaf yaada qabaachuu turanii isa sanitti warri gartee ajandaa san duuba jiran isa san sababa godhataniiti waaqeffattootaatu masgidaa fi waan adda addaatis diigee jedhanii ummata Oromoodha. Sababa isaan lammoonni Oromoo keessa qubatan akkuma jirutti tahee nam tokkeen ammoo Oromoos ta'ee kan saba biraatiis dahoo amantii godhatee akka nurraa dhaabbatu yeroo adda addaa itti himnee jirra. Garuu yeroo sanitti danqaan maallaqa waan tureef jecha maallaqa burqisiisuudhaaf ummata Harargee san sirriidhatti baasanii horii guddaa irraa buusuudhaaf galmi waaqeffannaadhaa sun itti bu'amee diigame akkasitti gubatee amma deebi'ee dhaabbachuu isaatti uummanni naannawaa saniitis nam tokkeenis ta'anii warra waaqeffattoota sanis ifitti qabanii uummanni sun hawaasni sun akka nagaa wajjin jiraatutti nuti nagaan akka wajjin jiraannutti haalli sun tasgabbaa'ee akkasitti uummanni nagaan jiraachuu isaanii baay'ee itti gammadee sagantuma keenya keessatti illee gaafumaan achii dhufullee akkuma tasaa hireen dursoo aangodhuu qabu galma baddeessaa sanii fi galma salaaletti irra gartee miidhaan gama alagaatiin irra geessisan sagantaan guddaan kiyya. Ammaan san biraa dabreen hunoo isin biraa gahaa jira. Gammachuu guddaatu jira jechuun isin jeessisanis akkasitti. Baay'ee gaariidha. Amma immoo gara dhaajittan dabra. Mee dhaayyuu isin biyya kana dhuftanii galmoota alaalaa beektasanii fi waaqeffattoota alaalaa beektasanii wal agartanii jirtanii akka qixa kana nan argeettamu qixa eeddanii ol ta'e moo qixa eeddanii gadi ta'e moo hubannoodhuma waliigalaa qabdansaniin argatta waaqeffattoota biyya keessatti sochii godhaa turtan kana silaa wal jalaa haftanii beektanii jechuu barbaadatanan. Gaafii gaarii na gaafatte dhugumatti wannin ayyaadaa turee fi wannin annin arga jedhee hawaa dhufeen baay'ee tokko waan gartee addaan fagaate jechuudha. Hoggan dhufu qurxummiidhuma bahara guddaa keessa lixxee qurxummiin itti heddummaatee gareetti gortuu wallaaltee sanuman ta'e sa dhuguma moo hamma guyyaa lama moo sadii dhugaadha moo sobaa dhiiroo dhugaadha moo abjuu keessan jira kanjuu tokko maal jennaan hammana bal'atee hammana guddataa amma reefuu obbo Baqqalaan kalee hoggatti himamu dafe akka waan gartee halaalaa fiigee akkatti rooba halaalaa fiisaniif namatti karfafuu darbattee ijawanni si gootu takka akkasitti ta'e maal jennaan waan hin yaadamne jechuudha. Waan hin yaadamne tan dhuftee argite tokko akkas si goote. An hoggan dhufee argu
dhiiru maal abjuu keessa hin jiramu dhugumatti lafa addunyaatti hin jira. Odoon jootiin gaafan ayyaana abbaa Oromoodhaa agamtii dhaynu goon akkasitti dhaqee nama achitti argu hin jiruun ture. Ani hin jiruun ture akkuma namicha ani dan hafne janjeesa. Akkasumaan ta'e dhugaa uumama hagana na dinqisiisee fi waan hangana na gammachiise agarre walumattuun dhufa akka na yaadaa dhufe dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf waan guddaadhaan argan. Baay'ee gaariidha. Galmoota keenya keessaa galmoota kurnaa tokko daawwattanii jirtanii almost giddugala bahaa laaltanii giddugaleessaa kana laaltanii amma immoo magaalaa Buraayyuu jirtanii magaalaa Buraayyuu jechuun kan Finfinnee jechuudha. Finfinneen immoo bakka gartee uummanni Oromoo irraa cabee bakka wiirtuu siyaasaa dinagdee hawaasummaa hawaasa Oromoo silaa waliin eegdu taanee galma keenya diiganii saba keenya diiganii bakka afaan duudhaan an Oromoodhaan itti akka hin jedhamne irratti hojjetame keessaa tokko Finfinneedha. Yeroo ammaa kanatti immoo galmoota baay'ee Finfinneetti dhiyoo ta'anii fi konyaa Finfinnee keessas kan galmoonni akka hora Finfinnee, Tulluu Ejersaa, Caffee Tumaa ni jiranii. Buraayyuu jechuunis kan daangarma Finfinnee irraa amma teessoon kun Finfinnee fi Buraayyuudhuma. Galma kanas laaltanii jirtanii akka waliigalaatitti fuulduree keessaniif murannoo fuulduree keessaniif aga biyya hambaasanitti deebitanitti asumarratti daawwii keessan raawwattammoo aamleen teessanii akkamii gara galmoota biraa hin deemtammoo akka amma abbaan hayyuu jedhan galma dhabuu abootee hundee ganamaa suni achittis rakkoon waaqeffattoota bakka itti mudateef godaannisa qabu keessaa tokko galmi suni nurraa gubatee galmoota rakkoon nugaan kun namas ta'e warra nu qaqqabu keessaa isin nama tokko isarratti illee gumaacha mataa keessanii gootanii jirtanii salaalee ilaaltammoo kanuma keessaan agartammoo akkamiin yaada kanarratti isin jechuu barbaadan jechuudha. Bareeda nu duraanis akkaataan itti imaamanna keenya kan ittiin dhufne hamma dandeenyutti galmoota keenya kan jiru hamma dandeenyutti ni agarraa jechuudhaan dhufne garuu akka carraa ta'ee galmaa akka galma baddeessaa san fi akka amma salaalee kan jettu kana dura akka carraa ta'e kan baddeessaa san dura arguun carraa guddaadha nuuf ta'e maal jennaan booda'aan sun feene dura arguun sun hedduu nuuf gaarii ture. Amma yeroo hamma qabnu kana keessatti wanni biraa nuti maali wanni nuti karoorfanne takkallee nun jirtu dura hamma dandeenyutti yeroo hanga qabnu keessatti galma jiru hundaa'uu ni arginaa kan jiru yaada duraanis mataa keessaa qabaachuu turre ammallee akkuma san asirratti qofa osoo hin taane hanga dandeenyutti kan dhiyaatu asitti nutti dhiyaatu kan yeroo teenya wal nu simatu ni ilaalla jenneetuma yaada qabna. Waaqni nu gargaare. Ayyee galatoomee xumura irratti yeroo baay'ee siyaasa waliin goone yaadallee galmoota akkanitti kennaa turtanii yaadumti isin hambiftanii isin gaafannullee hin jiru mee akkuma waliigalaatitti kan waaqeffattoota waliigalaa tifis ta'ee galmoota garaagaraati yaada isinitti dhaga'amee fi ergaa qabdan dhaamsa qabdan akka dhaamtaniif carraa isinii kenna. Ani gama kiyyaanii dhaamsa hanga hundaallee hin qabu maal jennaan waan anan silaa dhaammatu fedhu san hundaa'u isin warra harkaa qabu. Qabu yoo kan jiraatu taate isinii warra imaanaa dhalootaa fuudhee imaanaa dhalootaa san immoo fuudhee imaanaaf irratti baatee dhiisee miti warra hojiidhaanii imaanaa dhalootaa san galmaan gayaa jiru. Nus egaa umriin isin dura nu deemtus hanga hafe kana guyyaan keenyallee dhume amma asriidha jirra isin warri ganama jiru bakkuma hundattuu jechuudha waaqeffattoonni hundi warri uftaatanii nuti Oromoodha nuti gurraacha Afrikaatii Oromiyaa qofaaf osoo hin taane Afrikaa guutuuf taana jettanii imaanaa fudhattanii kaatan asrii dhuma aduu nu jalaa dhiitatan hanga kana nutis isin jala tankaarfannaa waan dandeenyu fi akka dandeenyutti jabaadhaa irreen teessanaa jabaattu. Egaa
abdii biyya tanaa taatanii abdii Afrikaa guutuu taasisuu kanumaan dhaamadha. Galatoomaa fayyaata abbaan hayyuutis akkasumatti yaaduma kana irratti. Waa guddaa haati hayyuu jette wanni hin dabalu kan hin jiru akka jirutti galmootan dhaqan irratti akka nurraa guuttatan abdiin godha. Dhugaan isin jee haalli jireenya haalli adda addaa namoonni beektan dhuunfaatti hoggawanni jaame waan nu daangeessuu jira isan sanii fi galmootan geenyee qaamaan agarree wajjin dabarsinee akkasumatti nu hubatanii warri kaanis akkasumatti akka nurraa guuttatan abdii achumaan dhaamsa dabarsaa yoo danda'ame galmootan ammaan tana duraan hagas sira Dambidollootti illee deemnee inneeti yaada qabna. Achi haalli nageenyaatiif rakkisaa waan ta'eef jecha haguma naqamtee geenya galmootan giddugala dhihaa jiran naannawa fiicheetti walitti nuuf dhufanii